barumsaan kan bu'uura boruu malka daa'immanii abdii itti soorruu ijaarsi yoom galmaa'uun haa barruu misooma barnootaan biyya haa ijaarruu yaa mana barumsaa kan bu'uura boruu malka daa'immanii abdii itti soorruu ijaarsi yoom galmaa'uun haa barruu misooma barnootaan biyya haa ijaarruu. Bu'uura boruutiin mana barumsa hundeessaa hirmaana guddisuu daa'imman hiriirsaa hiree biyyoolessaa isaantu murteessaa daawwitii eegalee barnootaan gahoomsaa daa'imman guddatu warra rakkoo furuu ogeeyyii dinagdee hooggantoota boruu imaana eegalee beekumsaan haa qabnu biyya of dandeessee tumsaan haa ijaarru biyya of dandeessee tumsaan haa ijaarru. Tomboora doofummaa barnoota leellisaa humna abdii boorii barnoota qopheessaa barnoonni qabeenyaa bu'een baduu tasaa gaafa humna dhaban hirkoofi gaaddisaa gaafa humna dhaban hirkoofi gaaddisaa imalli qaroomaa barnoota daandisaa namni hin baranne yoom biyya saafuusaa ba'aa biyya ta'e guddina kan cabsaa wallaalli dukkana gara wal barsiisaa wallaalli dukkana gara wal barsiisaa wallaalli dukkana gara wal barsiisaa. Yaa mana barumsaa kan bu'uura boruu malka daa'immanii abdii itti soorruu ijaarsi yoom galmaa'uun haa barruu misooma barnootaan biyya haa ijaarru yaa mana barumsaa kan bu'uura boruu malka daa'immanii abdii itti soorruu ijaarsi yoom galmaa'uun haa barruu misooma barnootaan biyya haa ijaarru. Bu'uura eegalee wabii biyyoolessaa umrii 5-6 barnoota mirrisaa boruu biyya dhaaluu beekumsaan gahoomsaa icciitii